shantanfaan gaafa sana akka hidhaa jiran quba qaba inni jaarraa bagadaati wachi murni sana akka hidhaa jiran akaakuun quba qaba sheekni waggaa kana jeen kootu ni dhayna si ajjeesan jennaan an du'ee harafu kun yoo dammaqe wanni ni nan barbaadu sanii jeen eega dhiinummaan kiyyaa'u harafu kana kaase ha gabrummaan namummaa dhoorkite kana ummata keenya baaneeti oromoo baanee nageessi jeen waggaa hojii dhufan namichi waggaa asitti investigeet waggaa interrogeet godhe waggaa gaafatee dhaga'ii jeenati fidala kana waggaanii fi qubee tanarra wal moroman hin katabuu jeen fidalli keeysan kun afaan oromoodha afaan keeysanitti irruudha jeen afaan amaaraa waan ta'e waan afaan amaaraa beeytaniif dubbattaniin malee balaa katabii jeen namichaan ni katabe ballaa katabii jeen beesi ilaala wooma takka katabe dhalaa katabii jeen ni katabe dhallaa katabii jeen haloo katabii jeen halloo katabii jeen hoggaa kana namichi ni ajaa'ibe booda duuba mangistiin qadama tokkotti haa bulluu jette kun akka wanjala ta'e hin beeytuu hii jeenati qaanyiidhaa jeen mangistiin akkasiin jettu fidala 8 ol lakkaa'eef magaalaa tana keessatti gaafa san katabamu ani arabiin hin baradhee jeen ati ingilizii fi afaan amaaraatiin barattee jeen barnootaa fi mitii jeen amaaranyaadha jennaan san ka higgiidhaatti bulluu jeen amaaranyaan kanuma oromoo kanaatu wanjala qabamu moo dilli yaa'u kun hundi dilli as keessa qaraamu kun hundi wanjala qabaa jeen lakki namichi waan dubbatu wallaale wallahi namichi interrogeet godhu jiru akkana ilaalee fuula keessa bagaatee si deeyse jeen dalagaatti jiru dhiise